Tole Poppolaayiviin eejentiidhaa fi hostiidhaaf piroofaayiliin isaanii xiqqoo ishii garaagarummaa ni qabaata. Mee asirratti tokkuma waan ta'eef inni jalqabaa bakki kun yeroo tuqxan maal godha? Asuma kun wanni isa kanadha kan isinitti argisiisu jechuudha. Sana booddee itti aanee kan jiru kun bakka kanarra kan jiru yoo tuqxan asirra O jedhee jira. Garuu jijjiiramus danda'a. Kun paartiidha. Namoota paartiirra jiran argachuu barbaadan asirraan dhuftanii argattu jechuudha. Itti aansee kan jiru immoo piin inni kun maalidha? Asirraa poostii garaagaraati kan isin ittiin argattan jechuudha. Itti aansee kan jiru immoo piin inni kun maalidha kan jedhu kun inni kun jechuudha. Miseejjiidha jechuudha. Miseejjii kan ittiin argattan kan pilaatfoormichaas ta'uu danda'a akkasumas immoo kan biraa kan ittiin argattanidha. Itti aansee kan jiru inni kun akkuma duraan isinitti argisiise piroofaayilii keessan keessa kan itti seentanidha jechuudha. Erga as keessa seentan immoo mallattoowwan nuti beekuu qabnu keessaa isaan muraasa yoo isinitti argisiise. Inni kun rewaardiin kun dhiirris shamarranis kan nuti keessa gallee dhiironni amma fakkeenyaaf daqiiqaa 15 teenyee kan nuti ittiin paartii ittiin fudhannudha. Rewaardiiwwan hundumayyuu as keessa seenneedha kan fudhannudha jechuudha. Shamarra yoo ta'an kun naannoo kanarraa paartii kan jedhuun dabalama. Laayiv kan jedhus inni dhufa asirraa. Isa kanaan asirraa deemnee ni fudhanna jechuudha. Riisiivdii ni goona jechuudha isa tuqnee. Itti aansee kan jiru maalidha? Asirraa kan isin beektuu qabdu yaadu istooriin inni kun piroofaayilii keessan makiinawwan adda addaa isa kan isin ittiin argattan kun wantoota akkasii makiinaalee namoonni bitachuu barbaadan as keessallee makiinaan illee jira kun makiinaa akkasii fa'aa bitattanii asirra ittiin oofuu dandeessu jechuudha. Asirraan gatiin isaa jira kanadha jechuudha. Itti aansee kan jiru invaayitiidha. Invaayitii sirriitti beekuu qabdu namoota invaayit gochuudhaaf isum kana tuqxu jechuudha. Invaayit kan jedhu kana tuqxanii namoota barbaadan invaayit gochuu dandeessu jechuudha. Paartii biraa keessan tura waan ta'eef isa keessaan ba'a. Asirraa kun invaayit kan jedhu kun namoota barbaadaniif kan isin sheer ittiin gootanidha jechuudha. Kana tuqxanii invaayit kan jedhu kana tuqxanii namootaaf sana booda invaayit noo kan jedhu kun jira. Inni kun jira. Isa kana tuqxanii namootaaf sheer ni gootu jechuudha. Liinkiiwwan arfan kana keessaa tokko isaa filattanii isinillee namoota barbaadan affeeruu dandeessu jechuudha. Itti aansee kan jiru maalidha? Fankilabiin baay'ee isiniif faayidaa qabadhee yaadu. Itti aansee kan jiru gaardaan asirratti wanti isin beekuu qabdan isaan kanadha. Maayajensiin duraan kan isinitti argise leebaliin illee aga leebalii meeqa akka jirudha. Siitingiin wantoota sirreessuu qabdan hunduma kan isin ittiin sirreessitanidha. Heelpiin asirraa riipoortii gochuudhaaf wantoota pilaatfoormii kanarraa rakkoo kamillee yoo jiraate as keessa seentanidha kan isin ittiin riipoortii gootan jechuudha. Asirra kun filannoowwan jira keessaa kan barbaadanii namootaaf ofii keessaniifis waa'ee pilaatfoormii kanarraa maqaa keessan jijjiirachuu yoo didee biyya keessan jijjiirachuu barbaadan LP kanarra seentanidha jechuudha. Kan isin wanni gootan kan isin riipoortii gootanii isaan kanaaf viidiyoowwan jijjiiruu namoota gaafadhaa namoota kan biraallee kanadha wantoonni isin beekuu qabdan. Foolooyus kan pilaatfoormichaati kun yuutuubiinis kan pilaatfoormichaati. Isaan kana fakkaatu jechuudha. Asirra VIP kan jedhu immoo kanan darbe VIP namoonni bitachuu barbaadan agaa meeqaatu jira? Baay'eetu jira. VIP gosa baay'eetu jira. Faayidaan VIP immoo maal yoo jettan asirratti kooyinii walitti qabattu faayiroorkii kan jedhamu jira. Kooyinii dabalataan argachuudhaaf kan isin fayyadudha. 95 irraa kaasee agaa meeqaatu jira? Agaa miliyoona 12,999 yaa miliyoona 13 jedha. Agasitti jira. Miliyoonni tokko immoo doolaara 100dha. Miliyoona 13 yaa isin tilmaamuu dandeessu gaa herreeguu dandeessu isin agasitti jira jechuudha. VIP'n faayidaan isaa hundumtiyyuu guyyaa guyyaadhaan kan inni kennu gargari fakkeenyaaf inni abbaan miliyoona 95 guyyaatti 3,500 kenna. Abbaan miliyoona tokko immoo 32,000 kenna. Warri kaanis akkasuma kan isaan kennan kanadha. Faayidaan kan biraallee baay'ee qaba VIP'n. Kana fakkaata jechuudha. Mallattoowwan asirra jiran isaan kana fakkaatu. Dhumarratti asirratti kallattiidhaan ejentii keessan yookaan immoo nama liinkii kana isiniif ergee yookaan immoo tiiktookii ta'uu danda'a, googilii yookaan wanta biraarraa liinkii kana tuqxanii buusuu dandeessu. Nama sana argachuu barbaadan kallattiidhaan nama sana argachuu barbaadan liinkii kana akkuma iskiriinii irra jirutti gara harka bitaatti akkas harkistu. Yeroo harka bitaatti harkistan gubbaa kanarraa wanti adiin kun isiniif ba'a. Kun wanti adiin kun isiniif ba'a. Yeroo isa tuqxan haala kanaan isinii bana. Sana booda bakka kanarraa nuqunnamaa kan jedhu jira. Isa tuqxanii bakka kanarratti akkasitti isinii ba'a. Lakkoofsi bilbilaa, teelegiraamii, yuutuubiin, tiiktookiin nama sanaa hundumtiyyuu asirratti isinii ba'a waan ta'eef
kallattiidhaan nama sana argachuu dandeessu. WhatsAppiin isaallee asirra jira waan ta'eef kallattiidhaan kan barbaadanii nama sana qunnamtanii nama sana waliin haasa'uu dandeessu jechuudha. Galatoomaa.